waaqayyo isiniif haa baay'atu obboloota koo akka miliqxoodhaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'ata. Wanti ani dubbachuu barbaade yoo jiraate irraa ijoollee Saawul Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hundi namoonni baay'een irratti dubbatanii jiru. Akkasumas namoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiru kun injijjiiramna jedhanii biyya ofiitirraa ba'anii karaa adda addaatiin wanta bishaanitiin jiru jechuudha. Saawul keessatti rakkoo biyyarraa ammaatii taananii namni kamiyyuu biyya ofiitirraa kan ba'u jaalatee fi injijjiiramna jedhee maatii ofii dhiisee kan bultii ofii qabu bultii ofii gatee kan gaa'ela ofii qabu gaa'ela ofii gatee kan biyyarraa ga'u kan daa'ima qabu dhiyaana achitti biree immoo maatii ijaarratee daa'ima godhatee jiraatu jira. Dubartoonni ulfaatee jiraachuu danda'a. Kanatu jira. Biyya keenya keessatti jireenyi mirgi namummaan jiru mirga abbaa irree yookaan dhiitamanii jiraachuu lubbuu nama meeqatu darba biyya keessatti irreedha. Asitti immoo iddoo kana iddoo rakkinaa kanatti mootummaan bira dhaabbachuu irra jira. Uummanni kun achi keessatti rakkachuun isaanii yoo ollaan namaa birmate maal jedha mammaaksa wayiin jira. Yoo namni keenya yookaan mootummaan keenya nuuniyyuu mootummaan biyya uumaa dhimma nurraan qabu. Maaliif erga mootummaan keenya nu dhiisetti mootummaan uumaa dhimma nurraan qabu jechuudha. Kanaaf imbaasiin illee bira dhaabbachuu qaba. Qoonsilaan Saawul keessa jiru jiyyarraa irratti uummata kana bira dhaabbachuu qaban jedha. Maaliif saba keenya bichaadha kan dararamu bakka